oduu teenyaa jalqabaatiin qondaalli olaanaan Ameerikaa Itoophiyaan jeequmsa hamaa keessatti argamtii jechuun Iraaq faana wal fakkeessan. Gama biraatiin Washington DC keessatti immoo yakki hamaan raawwatamaa jiru Itoophiyaa caaleera jechuun yakka Ameerikaatti raawwatamu Itoophiyaa fakkeenya godhachuun dubbachuun isaanii ijoo dubbiite. Itoophiyaa yakkaaf jeequmsaaf fakkeenya taatu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin diinonni keenya miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan mootummaa keenya fudhatama dhabsiisuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiru jechuun paartiin badhaadhinaa qaamota siyaasaa akka Jawaar himatte. Ta'us immoo diinni keenya hundi sodaateera goda seenu dhabeera jetti paartiin badhaadhinaa ibsa arrabaafteen. Manni maree paartii badhaadhinaa walga'ii idilee isaa guyyootaaf gaggeessaa ture xumuree arra ibsa baaseera. Marii booda paartiin badhaadhinaa murteewwan adda addaa isiin dabarsiteef himannaa isiin dhiyeessite bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin naannoon Tigraay akka nagaa hin taaneef mootummaan federaalaa Abiy Ahmadiin hoogganamu Eertiraa waliin waraana seenuudhaaf yaalaa jira jechuun dura ta'aan paartii TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ifatti himatan. Gama biraatiin nuti amma booda Eertiraa faana lola hin feenu jechuunis dubbataniiru. Hoogganaan TPLF kun miidiyaaleedhaaf ibsa laataniiru. Waa'ee hariiroo wayyaaneef Shaabiyaa irrattis waan dubbatan qabu bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin imbaasiin Israa'el Itoophiyaatti argamu haasoo inni tibbana abbaan amantaa taasise jibba Yahudootaa irraa kan maddeedha jechuun morme. Tibbana abbaan amantaa Paastar Charnat Balaay Israa'el daa'imman Filisxeem duguugaa osoo jirtu kiristaanonni isii deeggaruun sirrii miti jechuun qeeqanii turan. Yakka waraanaa Israa'el raawwachaa jirtuu fi dhugaa paastariin kun dubbate akkasumas immoo ibsa Israa'el galgala kana dhimmicha irratti baafte gabaasa guutuu dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qaceelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin qondaalli olaanaan Ameerikaa Itoophiyaan jeequmsa hamaa keessa jirti jechuun Iraaq faana wal fakkeessanii dubbatan. Gama biraatiin Washington DC keessatti immoo yakki hamaan raawwatamaa jiru Itoophiyaa caaleera jechuun yakka Ameerikaatti raawwatamu Itoophiyaa fakkeenya fudhachuudhaan dubbachuun isaanii ijoo dubbiteera. Haaluma kanaan itti aanaa hoogganaan hojjettoota White House Stephen Miller kamisa kaleessaa afgaaffii miidiyaa News Nation jedhamu waliin taasisaniin magaalaa guddoo biyyattii DC biyyoota waraana hamaa keessa jiran faana wal bira qabuudhaan madaalanii ammatti DC'n Itoophiyaa biyya jeequmsa hamaa keessummeessaa jirtuu fi Iraaq caalaa magaalaa teenyaatu balaa keessa jira jedhan. Yakka magaalattiitti raawwatames kaasan. Dhimma kanarratti bulchiinsi Trump qaamolee seera kabachiisan federaalaa lakkoofsaan hin ibsamne kutaalee magaalattii keessatti bobbaasuudhaaf karoora qopheessaa jiraachuullee dabaluun kaasaniiru. Hoogganaa itti aanaan White House yoo dubbatan arra DC'n Bagdaad caalaa jeequmsa qabdi. Kutaalee Itoophiyaa waraana hamaa keessa jiran caalaa DC'n haala ulfaataa keessatti argamti jechuun News Nationitti himaniiru. Qorannoo bara dabre godhameen Washington DC'n ammallee yakkaan qoramtus isa waggoota dabranii caalaa fooyyofteetti jedhu. Qaamonni qorannoo gaggeessan kan mootummaa magaalaa guddoo Ameerikaa tanatti ajjeechaa saamichaa fi saamichi konkolaataa meeshaa waraanaatiin deeggarame raawwatamuun deddeebiin dhaga'ama. Qondaalli White House kun kamisa galgala akka beeksisetti qaamoleen seera kabachiisan federaalaa dhaabbilee adda addaa irraa kan dhufan torbaan itti aanuuf daandii magaalattii guutuu akka sakatta'an beeksisan. Waraanni meeqa hirmaachuu akka danda'an yookaan eessatti bobbaafamuu akka danda'an ifa hin goone. Donald Trump marsaa lammaffaadhaaf yeroo aangoo qabatan irraa deddeebiin Washington DC federaalli akka fudhatu doorsisaniiru. Tarkaanfiin isaan jedhan kun garuu hayyama koongiresii gaafata. Bulchiinsi isaatii fi kantiibaa magaalaa Washington dhimma kanarratti akka wal dhabaa turanis gabaafameera. Ibsi kaleessa White House irraa kenname kun erga hojjetaan duraanii kutaa ga'umsa mootummaa Doggiin kan maqaan isaa Big Ball jedhamuun beekamu Edward Korestaan irratti yaaliin konkolaataa isaa saamuudhaaf raawwatamee fi sababa kanaan innilleen haleelamee miidhamee booda ture. Poolisiin magaalaa Washington taateewwan kana
wal qabatee dargaggoota ganna 12 to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Stephen Miller kaleessa yoo dubbatan tarkaanfii White House amma magaalaa Washingtonitti fudhachuudhaaf jiru faayidaa magaalattiitiif akka ta'ee fi kun faayidaa magaalattiitiif akka ta'ee dubbatan. Pirezidaantichi namoota as jiraataniif uummata Ameerikaa daawwatan hundaaf nageenya magaalaa Washington mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuuf akka jiran baay'ee ifa ta'eera jedhan. Qondaalli kun yakkaawwan Washington keessatti amma raawwatamaa jiran hammaachuu irraa kan ka'e Itoophiyaa biyya jeequmsa keessa jirtu wal fakkaata jechuun ifatti dubbatan. It is more violent than Baghdad. It is more violent than parts of Ethiopia, parts of many of the most. Ergaa qondaala olaanaa Ameerikaa kanarraa wanti lama ni mul'ata jedhu namoonni siyaasaa dhimmicha irratti deebii kennaa jiran. Kan jalqabaa Itoophiyaan jeequmsa hamaa keessa jiraachuu isa bira darbitee fakkeenya biyya diigamtee ta'uu isiitii jedhu. Kanaaf immoo Iraaqii fi Itoophiyaa qondaalli Ameerikaa wal fakkeessee dubbachuun Itoophiyaadhaaf kun rifaasisaadha jedhame. Inni biraa biyya takka keessatti yakki yoo raawwatame yookaan jeequmsi yoo hammaate amma booda Itoophiyaa fakkeenya godhatu jedhameera. Kanaaf immoo ragaa guddaan Washington jeeqamte yookaan ammoo yakki itti raawwatamu hammaannaan Itoophiyaa fakkeenya fudhachuu qondaala kanaati. Violent than parts of Ethiopia, parts of many of the most dangerous places in the world. Oduu biraatiin diinonni keenya miidiyaa hawaasaa fayyadamuun mootummaa keenya fudhatama dhabsiisuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiru jechuun paartiin badhaadhinaa qaamota siyaasaa akka Jawaar himatte. Ta'us ammoo diinni keenya hundi sodaateera goda seenuu dhabeera jetti paartiin badhaadhinaa ibsa arrabaafteen. Haaluma kanaan manni maree paartii badhaadhinaa walgahii idilee adoolessa 30 haga hagayya 2017tti gaggeessaa ture. Arra xumuree ibsa baaseera. Ibsa isaatiin paartichi nuti miseensonni paartii badhaadhinaa adoolessa 30 haga hagayya 2 walgahii idilee gaggeessineen dhimmoota addunyaa ardiif naannawaa fi dhimma biyyaa irratti bal'inaan mari'annee jirraa jedhu. Manni maree kun haala ji'oopolitikaa amma jiruun akkaataa fi daandii faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa ittiin eeggamuu danda'u ilaalee akka jirus ibsa. Daandii ida'amuutiin badhaadhina bira ga'uudhaaf ammoo carraaqqii taasifamaa jirus gamaaggamuu ibsi PP'n baafte kun ni mirkaneessa. Addunyaa irratti haalli teessuma siyaasaa yookiin ji'oopolitikaa amma mul'achaa jiru biyya keenyaaf carraa fi qormaata fidee dhufuu ilaalleerraa kan jedhu manni maree paartii badhaadhinaa qormaata irra aanuuf carraa jirutti fayyadamuun maloota itti dantaa biyya keenyaa daran eegsifnu irratti bal'inaan mari'annee kallattis keenya irraa jedhu. Akkuma beekamu lola waggoota muraasa dura kutaa kaaba biyya keenyaatti nu mudate injifannoodhaan keessaa baaneerraa jetti paartiin badhaadhinaa. Injifachuu qofa utuu hin taane injifannoo waraana keenyaas waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin xumurree jirraa jedhu. Haa ta'u malee diinonni keenya lola yeroo dheeraa barbaadan waliigaltichaan jalaa fashalaa'uu isaatiin kan mufatan tooftaa biraa yaaluu eegalaniiru yookaan waraana biraa kaasuudhaaf yaalii eegalaniiru jetti paartiin badhaadhinaa. Akka isaan eeganitti ta'uu baatus qaamoleen kunneen finxaaleeyyii kutaalee biyya keenya garaagaraa keessa socho'an fayyadamuun humna mootummaatii fi tokkummaa uummata Itoophiyaa addaan qooduudhaaf tattaaffii taasisaa jiranillee itti fufaniirus jedha. Hooggansaa fi qindeessummaa diinota keenya seenaa fi meeshaa ta'uu baandaawwan finxaaleeyyii tokko tokkootiin arraas diinonni keenya fedhii waraanaaf qaban hin dhaabne jechuun paartiin badhaadhinaa qaamonni waraana barbaadan akka jiran himti. Waggoota lamaan dabran keessatti diinonni keenya tokkummaa uummataatii fi mootummaa qoruudhaaf karaa lama fayyadamaniiru kan jettu paartiin badhaadhinaa tooftaa tokkoffaa waldhibdee naannoo adda addaa keessatti babal'isuu yoo ta'u inni biraa immoo karaa miidiyaa dijitaalaatiin mootummaa fudhatama dhabsiisuudhaaf yaaluudha jetti. Haa ta'u malee duula lamaaniinuu akka yaadan sana bu'aa buufachuu hin dandeenye carraan Itoophiyaa dadhabsiisuuf qaban dhiphateeraa jetti paartiin badhaadhinaa. Diinonni miidiyaa dijitaalaatiin mootummaa fi uummata adda baasuudhaaf yaale kun eenyu akka ta'e kan hin ifoomsine paartiin badhaadhinaa itti fuftee ibsa isiitiin carraan Itoophiyaa dadhabsiisuudhaaf qaban amma dhiphateeraa jetti. Bakka jirrutti dhidhimuu dandeenya jedhaniis nu sodaataniirus jetti. Dhaloonni arra jirru cabiinsa seenaa keenyaatii fi haala addunyaan keessa jirtu irraa barannee jirraan dhaamsa paartii badhaadhinaati. Akka durii daandii tokkicha nuuf banamerra deemurra tokkummaa biyyaalessa keenyaatii fi dandeettii dhaabbilee keenyaa cimsuuf hojjechaa kan jirru yoo ta'u kunis saaxilamummaa keenya baay'ee hir'isee jiraas jetti
paartittiin. Paartiin badhaadhinaa ibsa dheeraa baafte kanaan nuti miseensonni mana maree paartii badhaadhinaa yaaliidhuma diinonni seenaa keenya godhan kana injifachuuf waadaa fi gochaan qophaa'oo ta'uu kutannoon qabsaa'uu fi bu'a qabeessa ta'uu akka qabnu hubanneerraa jetti. Dhimmoota torba itti aanan irrattis xiyyeeffannaa olaanaan wanta nurraa eeggamu raawwachuudhaaf kutannee kaaneerraan dhaadannoo paartii badhaadhinaati. Inni jalqabaa filannoowwan naga'aa waldhibdee hambisan kallattii hundaan yaaluu fi hidhattoota daandii naga'aatiin qabsaa'uudhaaf murteessaniif waan barbaachisu hunda gochuu, lammaffaa irratti filannoo nagaa fudhachuu dhiisuun humnoota ummataaf qabeenya biyyaa irratti rakkoo uumuudhaaf ka'an irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu yookaan lola biraa itti fufuu, sadaffaa irratti gaaffiilee bulchiinsa gaarii uummanni sadarkaan kaasu deebisuu, afuraffaa irratti odeeffannoo sirriif dhugaa ta'e yeroo yeroodhaan ummataaf kennuu fi odeeffannoo sobaa saaxiluu, shanaffaa hooggantootaaf tajaajiltoota dhaabbileetti ramadamuun hanqina naamusa malaammaltummaa rakkoo bulchiinsa gaarii uuman irratti qabsaa'u, jaffaa damee qonnaa, indaastirii oomishaa, turizimii, albuudaaf teeknooloojii odeeffannootiin hojiilee misoomaa eegalee caalmaatti milkeessuu, torbaffaa irratti gama dippiloomaasiitiin karaa hundaan dantaa biyyaalessa Itoophiyaa kabachiisuudhaaf waliigaltee irra geenyee jirraa jetti paartiin badhaadhinaa ibsa irra baafteen. Oduu biraatiin Tigraay akka nagaa hin taaneef mootummaan Abiyyi Eertiraa waliin waraana seenuudhaaf yaalaa jira jechuun dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ifatti himannaa dhiyeessan. Gama biraatiin nuti amma booda Eertiraa faana lola hin feenus jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kana kan dubbatan afgaaffii miidiyaalee biyya keessaa waliin taasisaniin ture. Dura ta'an TPLF kun gaazexeessitoota walitti qabuun waa'ee hariiroo hawaasaa Eertiraa fi Tigraay dabalatee dhimmoota biroo irratti akka dubbatan ifoome. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el sagantaa ibsaa sanarratti gaazexeessitoota mootummaa muraasa qofa affeeraniis jedhame. Ibsa isaaniitiin hariiroo Eertiraa fi isaan jidduutti eegale ilaalchisuun yoo dubbatan nuti ammatti ollaa keenya hunda waliin nagaa buusuu barbaannaa jedhan. Daangaan keenya guutummaatti nagaa akka ta'u hawwinas jedhan. Rakkoo Eertiraa waliin jiru karaa nagaatiin furuu barbaanna akkasumas ammoo dhimmicha irratti mootummaan federaalaa akka hojjetu barbaanna kan jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el lafti keenya humnoota Eertiraa harka ture bilisa akka ba'u mootummaa federaalaa deddeebiin gaafanneerraa jedhan garuu haga ammaatti deebii hin arganne jechuun dubbatan. Gama biraatiin hariiroo Eertiraa fi Tigraay jidduutti uumame jedhame irratti deebii kan kennan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kun hariiroo ummataati malee kan nuu fi Shaabiyaa jidduutti uumame miti jedhan. Qunnamtii ummataa kanaas kan jalqabe aktivistoota hawaasaatii fi miidiyaalee wayyaanee dabrees garee mootummaa Eertiraatiin deeggaraman ta'uu ni dubbata. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kana dubbatanis garuu mootummaan federaalaa qunnamtii daangaa qaxxaamuraa kana akka sarbamiinsa abbaa biyyummaatti ilaaluu irratti argama. Ji'oota dura Geetaachoo Raddaa irraa aangoo humnaan kan fudhatan Jeneraal Taaddasa Warradaa dhimmoota 8 nan fura jedhan keessaa walitti dhufeenya sirrii hin taane akkanaa faafuruu ture garuu dhimmi kun ammayyuu hin furamne daangaan Eertiraa fi Tigraay jidduutti baname ummanni gamanaaf gamas deddeemuu irratti argama. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el afgaaffii isaaniitiin hawwiin paartii keenyaa TPLF ummanni Tigraay ollaa isaa hunda waliin nagaan akka jiraatudha jedhan. Haa ta'u malee itti yaadanii ollaa keenya Eertiraa waliin walitti bu'iinsa uumuudhaaf yookaan waraana kaasuudhaaf ammatti hojjetamaa jira jechuun Eertiraa faana waraana seenuudhaaf mootummaan federaalaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu hojjechaa akka jiruutti himatan. Oduu teenyaa xumuraatiin Imbaasiin Israa'el Itoophiyaatti argamu haasoo inni abbaan amantaa tibbana taasise jibba Yahudootaa irraa kan maddeedha jechuun morme. Tibbana abbaan amantaa Paastar Charnat Balaay Israa'el daa'imman Filisxeem duguugaa osoo jirtu kiristaanonni isii deeggaruun sirrii miti jechuun qeeqanii turan. Haaluma kanaan gaggeessaan amantaa kun tibbana chaarchii keessatti afaan Amaaraatiin ergaa dabarseen kiristaanota Israa'el deeggaraniif safuu jedhanii turan. Israa'el yeroo Filisxeemota duguudu kiristaanota gammadan ni argitaa kan jedhu Paastar Chareen nama ajjeesu akkamiin deeggartu? Ajjeesaan deeggaramuu hin qabu jechuun falmam. ደም ሲፈስ የሚደሰት ሰው ሲጋደል ሲታኮስ ሲተራረድ ይሄ ክርስትና አይደለም ብራዘር እንደገና ቆም
mootummaa Israa'el daa'imman bakka ciiftuutti duguugaa jiru akkamiin deeggartu jechuun kiristaanota kan gaafatan paastariin kun Yesuus ajjeesaa akkanaa waliin dhaabbatee abadan hin beeku jechuun kiristaanota gorseera. Kiristaanonni ammatti bayyanachuu akka qabanii fi Israa'el yakkamtuu faana akka hin dhaabbanne cimsee kan dubbatu paastariin kun kana qofa utuu hin taane Yesuus ajjeestoota hin kabajus bakka hin qabuufis jedhan. እስራኤል ምናምን ይላል እነዚህን አይደል እንደ እናንተ ፉኝት ልጆች ያላቸው ኢየሱስ ኔታናው የሚመራውን እስራኤል ነው እንደ ጌታ ይሄንን እስራኤል ነው እንደ እግዚአብሔር የሚጠብቀው የብዙዎችን ደም የሚያፈስ በተኙበት ሕፃናት የሚያርድ ኢየሱስ ከዚህ ጋር ነው እንደሚቆመው haasoo isaanii waliigalaatiin namoonni ammatti Israa'el deeggaran kiristaanota fakkaatanis kiristaanota dhugaa akka hin taane jala sararee dubbata. Dhugumaan kiristaanota sirrii yoo taatan kitaaba qulqulluu dubbisuutu isinirra jiraataa jedhu Pastor Charnat. Haasoo isaa ilaalchisee imbaasiin Israa'el Itoophiyaatti argamu galgala kana ibsa baaseen kun jibba Yahudoota irraa haasoo maddeedha jedhu imbaasichi. Ibsa isaatiin imbaasiin kun haasa'aan farraseem dhiyeenya kana Pastor Charnat balaa miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru kun qaama duula sobaa maqaballeessii fi himannaa sobaa uummata Yahudoota irratti dhalootatti darbaa jiruutii jedheera. Keessattuu haasa'aan sobaa waa'ee daa'imman ajjeesuu jedhu jibba irraa kan maddeedha jedha. Imbaasiin Israa'el daa'imman 30 caalaa fixee waliigala nama 70 ol kan ajjeefte Israa'el haasoo inni Pastor Charnat dhugaa miti jetti. Imbaasiin kun ibsa isaatiin haasoo inni jibbiinsaa akkasii yeroo baay'ee namoota dhiibbaa uumuu fi gaggeessitoota amantiitiin dubbatamu dubbii bira darbee jeequmsa kakaasuu akka danda'us ilaalleerraa jetti. ንቁ ክርስቲያኖች የተተበተበ ነገር አለ ዓለም ላይ ደም አፍሳሽ መንፈስ ነፍሰ ገር ካልታጠቃችሁ መንፈሳዊ መሳሪያ እግዚአብሔር ካልሰጣችሁ አይናችሁ ካልበራ ትበላላችሁ ኢየሱስ ቢመጣ አሁን ያለችውን እስራኤል ምናልባት እነዛን የዲያብሎስ ልጆች ነው ያላቸው አሁን ቢመጣ እናንተ ዲያብሎሶች ነው የሚላቸው